hedduu bareedee haala kanaan miidhagee isinii dhiyaatee jira. Isinillee namoonni bitachuu barbaadan haala kanaan bareedaa kana bitadhaatii mana keessanii galfadhaa. Akkasuma immoo maatii keessanillee sarpiraayizii yoo godhuu barbaadan carqiin kun filannoo nama hundaati jedhee yaada. Hedduu bareeda waan ta'eef akka ajaa'ibaatti bareedaa maashaallah jedhee jira. Filannoo nama hundaayyuu ta'a jedhee yaada. Akkasuma maachii isaati yaabamjii magaaraa jaallee maachii isaati namni hedduuyyuu akkana kana jaallata. Argitanii akkatti bareedu rakabooti illee jechuudha. Maashaallah kana haa ta'uu fi haadhallee obboleettii ta'inallee rabbi sirraa haa jaalatu jecha hedduu meeshaa akka ofiitii filattee bitattutti haadha ofii bitte jechuudha. Meeshaa ofii qalbiin isii hawwituuf ofii jaalatu haadha ofiitiin jaalattee maashaallah rabbi sirraa haa jaalatu. Hedduu bareeda argitanii maashaallah akkana bareedee dhiyaatee jira jechuudha. Akka ajaa'ibaatti bareeda. Kun waraqata jechuudha. Waraqanni kunneen irraa kaacha'aa. Yaadumatti gaxxamameera malee waraqaa irraa kaacha'u. Ajaa'ibaaf bareeda maashaallah. Kan nagaa haa ta'uu fi rabbi nagaa wal argisiisu maatiillee jecha akkana fakkaata. Maashaallah. Isinillee barbaadan bitadhaa meeshaa akkana bareeduu fi meeshaa akkana jiru kana bitadhaa isiniin jenna. Yoo barbaadani akkana isiniif binnee mana keessanillee isiniif geessinaa. Isinifillee yoo barbaadan isinifillee hin bannaa. Meeshaa akkana bareeduu fi akkana qalbii namaa hawwatu kana jechuudha. Namni argee hin jaalanne hin jiru jedhee yaada. Meeshaa bareedaa waan ta'eef jechuudha. Meeshaa qalbii nama hundaatu fuudhu waan ta'eef namni hunduu bitachuudhaaf hin hawwa jedhee yaada meeshaa kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashuma kabuni jaalatamtoota kabajamtoota uummata Oromoo. Jira jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatu har'allee meeshaa bareedduu kennaa haadha ofiitii obboleettiin teenya kennaa jirtu qabadhe isinii dhufee jira jechuudha. Isinillee ammoo yoo akka maatii keessan sarpiraayizii gootan abdiis na ta'a. Meeshaan kun hedduu bareeda jechuudha. Har'a ammoo haala kanaan meeshaa bareedaa fi meeshaa miidhagaa kana qabadhe isinii dhufee jira. Isinillee jaalattan jedhee abdii guddaa isinirraa qaba. Akkuma kanatti haala kanaan bareechina isinii dhiyeessinee jirra. Argitanii bareedina isaa mana keessatti qabu hedduu bareeda jechuudha. Maal kana qofa akka buutee akkana bareedu kana jechuudha. Haala bareedu miidhagaa kan ta'een sufraa isaa wajjin akkana bareechifnee isinii dhiyaannee jirra. Maggaarrajaa maachii ofii qaba. Inni kun hedduu bareeda jechuudha. Maashaallah qabadde isin dhiyaadhee jira. Isinillee akka yookiin ofii keessaniif yookiin maatii keessan sarpiraayizii gootan abdii guddaa isinirraa qabna. Obboleettiin teenya obboleessa kiyyaatu du'aayii qaba. Anallee du'aayii masan keessa jimaata boruu jechaadha. Guyyaa jimaataa kana du'aayii beektanii jimaata boruu kana obboleessa kiyyaaf du'aayii godhaa jiranii karaa deeman akka fakkaate bakka inni deemullee bakka milkii rabbi isaa haa godhu rabbi isaan keessu jecha. Anillee kiyyallee achi keessa oolfachuu barbaada naan jette obboleettii teenyaaf geessee jira jechuudha. Bootaan meeshaa kana geessuun eessa Itayye jechuudha. Eessa jiraatta kanaan jettaniif ashashamannee jira Adaamaa Itayye bootaan hundaan geessina. Kareessan beektanii Adaamaa geessaa turre meeshaa Adaamaa geessinee deemee har'a ammoo meeshaa obboleettii keenyaa kana Itayye geessine jechuudha. Hedduu bareeda. Akkasumas argitan kana rakabotii bareedaa firaashii bareedaa maggaarrajaa maachii isaa wajjin hiikaa akkana babbareedu kan qabadhee isin dhiyaadhee jira. Isin ammoo xumura xumuraatti viidiyoo kana hordofaa isin jira. Jalqaba irratti kan inni mul'isu firaashii kanaa fi tiraasii kana jechuudha. Firaashiin kunii fi tiraasiin kun firaashii afurii fi tiraasii 12 jechuudha. Ani bootaan qabu garaa keessaa jiree duraanis ni jira bootaan hin qabu. Kanayyuu argaa majlisii kakaasee kaa'ee waan ta'eef bootaan naa hanqate. Jennaanii firaashii 4 bichaa kaa'ee 3 bichaa kaa'ee obboleettiin teenya firaashii 4 fi tiraasii 12 qabdi kana gaasiif haa ta'u. Firaashiin 4 fi tiraasiin 12 birrii 22 fi 400 jedhee isinitti himee jira. Firaashiin 4 fi tiraasiin 12 birrii 22 fi 400 taasee maggaarrajaa hedduu bareedu jechuudha. Maggaarrajaan kun hedduu bareedaa fanniseellee isinitti mul'isa. Isin argitan kana meeshaa kanneen qaba jechuudha. Meeshaa kanneen lamaan ka gabana qabsiisan lama jechuudha qaba. Akkasuma immoo kunniin ka tubboo irra galu jechuudha. Meeshaa tubboo irra galu meeshaa akkana kana afurtu jira jechuudha. Tubboo irra waan galuuf jecha akkasuma immoo kun ka gabarii irraatii fi kan gamanatti galu jechuudha. Hedduu bareeda. Akkasuma sibiilli kun illee kan ittiin qabsiifamu jechuudha. Hedduu bareedaa kinuuti akkanatti akkasuma immoo sibiila kun tokkochi kan maggaarrajaa fi tokkochi ammoo ka gabarii jechuudha. Isa ofirraa qaba hedduu bareeda jechuudha. Maggaarrajaan isaa kun jechuudha gabarii isaa ofii kiyyaa filannoo kanaan itti galchee fi hedduu bareeda. Gabarii kanaan maggaarrajaa nama lamaa qofa ajajee jechuudha. Carqii kanaan maggaarrajaa nama lamaa qofa ajachiisise. Isinillee yoo jaalattanii maggaarrajaan kun isinitti tole ka jalaa tiimii ka gubbaa kun isinitti tole jechuudha.
فيديو سالة اسمه فرابيرا سالة اسمه كديسا إذا كان هو جالتان أجتشو دندتني مجرجة كنا سنتانه كان أجتشو ده فيديو ساورابي هنجرو كديسة هنجرو نمنا بقفا فوجاتي سيجتشو أكون جباري إساسني تركين سالة كانوا مجرا كبرا سنجتشو إنسون تركين سالة كبرا كانوا مجرا هدو بريدا نمون جالتاني سني تدخل كيسان ندو بساسن هنجرا مجرجة كون قماتين سا متر سديه دلكسا متر لما جتشون متر أفور جتشون دلكسا متر أفوري قماتين سا مو متر سديه دلكسا مو متر أفوري متر أفور وسنينجرو كنتو كوتش لما جتشون هركتاني كنتو كوتش متر لما هركتاني كنتو كوتش متر لما جتشون كنتو كوتش متر لما يروح أكنا لما وانت متر أفور جتشون متر أفور شباب سابقا أنا الدبي إنه هون تكوش يجوا متر لما في جماش يجوا إن دماغكم متر شان يجوا هنگ كنا الدبي كأرشوا شبابه لكن سابقا كم كوفي يبقى سديتين وجتشيسه كم لما ملينا نجراني كم كوفي يبقى سديتين وجتشيسه يعني نمون يجوا بربادان غرزولا ما شو كنت تاسين نجرا تاسي ركبتي كنا يجوا Jaan kun yeroo fannifamu akkana jira jechuudha. Gabariin isaa kun baay'ee bareeda. Hedduu natti tolee hedduu jaalladhe. Gabarii kana isiilleen kanaan na hojjechiis hin jenne ani garuyyuu ofii kiyyaa natti tolee jaalladhee jira. Maggarajaa tokkoyyuu gabarii kanaan hojjechiisee hin jiru. Sababni isaa gabariin kun amma dhufe jechuudha. Maggarajaa isaa maachii isaa qaba jechuudha. Inshaallah viidiyoo biraa irrattis ni furaaba. Maachii gabariin kunillee maachii maggarajaa ofii jechuudha. Magaraja mataa ofii qaba. Dizaayinii magarajaallee akkanumatti wanti isaa guutuun akkanuma jechuudha. Warroonni filattan magarajaa kana hin beektanii nama lama nam tokko ufumaa filadhe nam tokko ammoo ufumaa filate jechuudha. Hedduu bareeda. Kuni as siqee malee bootaatuyyuu bootaa xiqqeeshuudha. Bootaan kun bootaa gabaabaadha. Hedduu gabaabaa bootaa xiqqoo waan ta'eef kana jechuun sifaatiin qabu. Qumatiin isaa dheerinni hanga meetira afurii fudhata. Bootaan namatti fannise kun garuu bal'inni isaa bootaa xiqqeeshuudha. Sababa saniif jecha magarajaan akkana xiqqaate malee magarajaan kun guddaadha. Meetirii afur isiniin jedhee jira. Isin meetirii lama naa jechee meetirii lama duhanaan durallee isin himee jira. Magarajaan meetirii lama meetirii afurtu hojjetama. Shabashabame hanga namni sun barbaadu hojjetama. Kan muramu carqii meetirii afurii namni yoo meetirii lama jette meetirii afurtu murama. Shabashabame hanga abbaan sun barbaadutti meetirii lamayyuu haa ta'u lamaaf olakkaayyuu haa ta'u hanga namni sun barbaadutti deebi'aaf jechuudha. Shabashabame jechuudha. Yoo shabashabame bareeda waan ta'eef namni ammoo meetirii sadii jettu meetirii jahatu murama jechaadha. Kama nama hundaattu akkasii fakkeenyaaf namni meetirii sadii jettu meetirii jahatu muramaa fi hedduu bareeda jechuudha. Akkuma sana argitan kana ogadhiifa. Rakabootiin kun akkuma sana argitan kana rakabootii hedduu bareedu jechuudha. Baay'ee bareeda argitanii baay'ee bareeda. Bareeduun isaa ajaa'iba jechuudha. Rakabootiin kun birrii 1000 wanni inni qabu kana jechuudha. Kinoo mandajaa kana qaba. Mandajaan isaallee mastaawutiidha. Akkasuma immoo kan hixaana jabanaarra kaa'atan qaba. Inni kunillee jalli isaallee goommaa akkuma sana argitan kana maashaallah hedduu bareeda jechuudha. Ittaansee kan hixaan itti aarsan qaba kinoo guddaa. Ittaansee saarvisii buna irra kaa'an jechuudha argitanii. Saarvisii bal'oo qaba jechuudha. Saarvisiin bal'oon kun waa hedduu nama qabata. Siinii qabata hojjetan siinii hedduu siif qabata jechuudha. Maashaallah siinii hanga hedduu siif qabata. Hedduu bareedaa akkuma isin argitan kana namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha argitanii siinii afur isinii qabata jechuudha. Gizee takkatti hedduu bareedaa bakka nama qabatanii nama geessanii saarvisii biraa hin barbaadu haala kanaan isin dhiyeessinee jira. Saarvisii kanallee ofirraa qabu jechuudha. Gatiin isaa rakabooti kanaa birrii 1000 namoonni jaalattan bitachuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Itti aansee ammoo qorqoraa hedduu bareeduu fi qorqoraa ajaa'ibaa ta'e jechuudha yookiin makarajii jechuudha. Isiniif dhiyeessinee jira. Isallee illee kinoo akkana jira jechuudha. Makarajiin kun abbaa litirii takkaatii hedduu bareeddii orijinaaliidha kwaalitiidha jechuudha. Akkuma isin argitan kana kinoo makarajii bareedduu tana garaan isii keessi maal qabu jechuudha baay'ee furdata. Garaa isaa keessa naqanxalaa ofumaa qaba jechuudha kinooti. Hedduu bareeda jechuudha. Jalli isaallee kinooti kwaalitiidha jechuudha. Jabanaan tuni namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Yoo kurreenuutti gaccadaadamtu irraa buqqaatu argitanii baay'ee furdaadha jechuudha. Walumaa galatti makarajii kana naafis naan jette makarajiin kun birrii 1200 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin dandeettan isiniin jedha. Ittaansee ammallee asumaan kan dhadhaa qallalu jechuudha. Inni kun aynata lamatu jira. Mirtii kanaaf mirtii biraallee hin jira. Inni sun hin qannisaa kun ammoo hin dabala jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan dhadhaadhaaf illee aanaan gargaaru waa hedduu fiyyuu jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan isin fayyada nama bira fakkeenya qoxii gootanii hojii barbaadan gidaaneen isin jalaa jiisaa kun ammoo hin jiisu jechuudha. Haaluma salphaan waxii baay'ee itti naqattanii yookiin haadha keessan bira yookiin obboleeyyan firamoo barbaadan kanaan dhaquu dandeettanii gidaaniin dhaquun hin mijeetu namaa hin beektanii
akkana fakkaataa inni kunillee birrii 900 jechuudha. Kun jechuudha birrii 900 namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Subhanallah taatee kasinitti mul'isu tirii kana jechuudha. Tiriin kun saarvisiin kun abbaa sadiiti. Saarvisiin kun fireen sadii hiisaa jechuudha. Birrii 1,000 fi tiriin kun jechuudha fireen sadii isaa birrii 1,000 fi 500 jechuudha. Hedduu bareedaa namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jira. Taansee tirii abbaa sadii jechuudha. Tiriin kun seeriidha. Akkuma argitan kana wal jalaa gubbaan jira tokkoffaadha lamaffaa sadaffaa innillee birrii 1,000 fi 500 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jira. Taansee walaliidha. Walalii kana kararii isaa kana dhiyaatu jechuudha. Maratee hin dhabe bakka hundaa takka arguuf hin dandeenye. Inni kun abbaa saantibiiti. Mitiriin takkatti birrii 200 fi birrii 80 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan isa kanallee bitachuu hin dandeettan isiniin jedha. Maashaallah baay'ee bareedaadha. Asumaan ammoo wanta sufraadha. Sufraan kuni akkuma argitan kana sufraa bareedaadha. Asii haga asitti qabachuudhaaf pilaastikii argitanii asii haga asitti faandishaa waan garaagaraa afarrashuu hin dandeettan jechuudha. Haga asii dhufa jechuudha. Asirraan kaasee waraqaan isaa jechuudha argitanii waraqaan isaa asirraa kaasee haga asii dhufa. Sufraan ammoo osoo bira dhaabata asinillee duuba kanaanillee bootaa as gaha jechuudha argitanii. Hedduu bareeda irraa fuudhee isinii mul'isa. Argitanii garaan isaa keessillee guddaadha. Dubarratti illee as bahaa gatiin isaa birrii 1,000 fi 600 bitee jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadaniif koottaa bitadhaa. Sufraa kan namni hedduu nagaafatanii turtanii namoota bitachuu barbaadaniif isiniif illee jirra. Koottaa bitadhaa isiniin jira. Gatiin isaa birrii 1,000 fi 600 jechuudha. Hedduu bareeda. Itti aansee amma meeshaa hin mul'isne wayiitu jira. Meeshaan kana namaallee bitee hin jiru. Nama biraatiif bitee jechuudha. Isiif miti obboleettii teenyaaf miti nama biraatiif bitee garuu akka isin bitattan waan barbaaduuf jecha isiniif dhiyeesse jechuudha. Inni kun yeroo makamuuf isinii bareeda argitanii miilallee qaba kan miila qabullee hin jira. Hedduu bareedaa miilli isaa kunillee irraa hin bahu. Maashaallah baay'ee bareedaa akka ta'e jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jira. Hedduu bareeda. Gatiin tokkocha birrii 800 jechuudha. Firee sadii biteeni ka salaaxaati. Maali teessuu keessaniin oolu ka salaaxaati. Yoo barbaadan kanaan illee hin jira. Gatiin isaa sadii tokkuma jecha. Kanaan illee barbaadan kunillee birrii 800 namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jira. Hedduu bareeda. Baay'ee jaalladhee jiraani namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa. Baay'ee bareeda firee sadii bitee namni barbaadu hin oolu jedhee bitee hedduu bareeda tokkocha. Ani yuunat tolee jaaladhee jennaaniin firee sadii bitee tokkocha keessaa oolfadha. Hafe immoo namoonni barbaadan fudhachuu hin dandeettanii hedduu bareeda. Baay'ee tokko natti tolee wanni akkanaa kun yeroo baay'ee deddeebi'ee hin argamu. Namni tokko bira arganillee haaramu argellee hedduu bareeda. Salaaxaadhaaf jechuudha. Baay'ee bareeda. Hagana kan jedhamne bareeda. Namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Kanatti bitee jechuudha. Firee sadii fireen takkattiin birrii 800 isiniin jedheera. Yoo barbaadan firee lamallee yoo barbaadan firee tokkollee bitachuu hin dandeettanii wanni akkanaa kun carraadha malee hin argamu waan ta'eef hedduu bareeda jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaataa namoonni jaalatan keessan dubbisuun hin irraanfatin isiniin jedha. Maashaallah viidiyoo kana qabadhee isinii dhufu viidiyoo biraa kana addaa jechuudha. Qabadhee akka isiniif dhufu yoo barbaadan lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 25 irratti telegiraamii immoo waasappii na dubbisuu hin dandeettanii. Viidiyoo akkana fakkaatu jecha irra deddeebi'aa kan isiniif gadhiisu yoo barbaadan viidiyoo kiyya kun akka daddafee birnaa laallamu godha. Kanas immoo yoo akkana godhuu dandeettanii viidiyoo kiyya kan akka seentanii laaltanii jechuudha. Osoo hin laalin dura laayikii tuqaa. Laayikii yoo isin tuqxan viidiyoo kiyya nama hunda biratti dafee akka nafa faca'uuf na gargaara waan ta'eef viidiyoo kana namni laaltan guutuun keessanuyyuu laayikii osoo godhin bira hin darbina isin jedha. Laayikiin na fayyada waan ta'eef asumaan gamanumaan irra deddeebi'ee meeshaa kana isinitti mul'isa jechuudha. Isin nagaatti horaa bula. Akka chofsaa sukuun hin jira.